Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bridge Media biyya laaf biyya keessatti argamtan marti keessan. Nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabachaa kun qophii keenya Bridge Artii torbeettaal tokko sin bira ga'udha. Qophii keenya irraatiin immoo keessummaa addaati ogummaa garaagaraa irratti nama hirmaatee jiru. Keessummaa addaa wayii qabanneeti kan isinii dhiyaanne haga xumura qophii keenyatti nu faana turaa kan isin jennu qopheessitoonni qophii kana Naqaddiste Baqqalaatii fi akkasumas eebbisaa jiruuti. Ogeessi kaameraa keenyaa Boggaalaa Habtaamuu nu faana turaa turtii Nufana qabaadha sinin jennaa. Hayyee galatoomii seensa bareedaa nu taasiste. Hayyee maal jettee qabatte. Egaa keessummaan keenya har'a akkumaatu jette ogummaa garaagaraati irratti nama bobba'eedha. Ogummaan isaa eessaa jalqaba seetee uffata aadaa Oromoo faayessanii sabboontota Oromootiif dhiyeessuurraa jalqaba. Mana uffata aadaallee kan hojjetaa turedha. Akkasumas immoo kunis artii tokko artii kanarraa immoo gara fiilmii gara tiyaatiraa. Akkasumallee gaazexeessaadha. Ammallee ogummaa gaazexeessummaallee hojjetaa jira. Fiilmii fi tiyaatira qofarratti sin dhaabbanne ni sirballee. Daawwattoonni keenya keessummaan har'aa kun eenyu jedhanii muddamaa akka jiran abdii guddaa qaba. Egaa kanaafuu Rabboo baga nagaan dhuftee yaamicha keenya kabajjee mee Rabbiirraa numti sirbootaan beekuu danda'u yookaan fiilmii inni hojjete tokko irratti yookaan tiyaatira irratti kanaan dura namoonni akka isa beekan abdiin qaba dabalataan immoo osoo daawwattoota keenyaaf innumtuu of ibsee Rabbiirraan eenyu akkamitti guddatee eessatti dhalatee guddatee sana booda immoo nutti dabala. Ayyee egaa keessummaa taasifattanii na waamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee ani Rabbiirraan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee asuma sulultatti Caancoo bakka jedhamtutti jechuudha. Egaa anis akkuma kiyyaaf kiyoon isin jedhe atis mucaadhuma baadiyyaa taate. Baay'een qonni amma keenya lakkee qotee Wal bira qabuun danda'ama. Qaqqabatta laata. Achitti bakka hojjetu sannan beekaman na caalta. Sanaaf akkuma mucaa baadiyyaatti dhaladhee achumatti guddadhee horii eegee jabbiloota eegee sana booda qotee wanti adda na taasisu garuu farda baay'een jaaladha. Iddoon dhaloota keenya yaabbii fardaatiif yoo mijataa ta'ee hubaatiyyuu duubatti faan garagalee yaabbadda beektaa lafti keenya gaara. Isma dhugaati. Duubatti faan garagalee yaabbadhaani sana booda fardaatu jira. Fardicha irraan bobeektaa amma naqee manatti ol seenutti. Irra gadi ciisee faan mana keessa seena beektaa. Sanaaf farda baay'een jaaladha. Egaa kana qofa miti wanna baay'eetu jira sana booda gaafa barnootaaf eegallu gara barnootaa gallee akkaataadhuma sanaan guddanne jechumaaf. Hayyee akkuma nama kamiitu ilma baadiyyaati. Ani hin qonneen jedhe malee osoon carraa qotuu argadhee baay'ee natti tolaayyuu piraawudiin godha baay'ee ittiin amboona qonna jechuun ka'umsi waan hundaatu qonna inni qoteera jedhee horii eegeera jedhee horii kanaan illee amma tokko eege fardan gulufnee harree gulufee beeka. Duwwaa garagaluu kan jedhe kanarratti ijoolleen tokko dandeettii cimaa qabanirraa kan ka'e akkas garagalanii morma luka isaanii morma harreetti xaxanii gara duubatti garagalanii angulufannee dandeettiillee qaba fedhii qaba garuu feestivaaliiwwan garaagaraa kan fardaa otoo qophaan industirii aartii Oromoo iyyuu guddisuu danda'u waa'ee feestivaaliiwwan akkana kan otoo jajjabeeffamanii waan akkasii addeeffaan beektooti. Yaadeen beeku egaa carraan sun duratti ture. Ammatti fardaa yoo danda'e yaabbadhaa ilaala. Dagatti kilippii yeroo hojjettu qofa yaabbadhaa. Waan namaa qabadu wayita wantichi. Jechuun fakkeenya gaafa dabalaa deemtu onneen dargaggummaa yookaan immoo yeroo ammas dargaggeessuma garuu yeroo duraa kan jiruu fi fedhiin fi filannoon gaafuma walirraa akkas deemaa himtu wanni dagattu jira baay'ee. Sarsaayisii barbaachisa wantichi. Sarsaayisii barbaachisa. Kan dagatamne bishaan daakuu qofa natti fakkaata. Bishaan jechuun istaayilii ittiin daaktu dagachuu dandeessa garuu bishaan seente akkamitti akka bishaan keessaa akkana gootu wallaaltu takka eega bartee booda jechuudha. Fardi mina akkuma jette. Fardi xiqqoo muuxannoo barbaachisa. Waa'ee jira. Waa'ee fardaa deemnee naasofna baay'ee amma salaalitti inni gaamucaa sulultaati. Sululta garasitti immoo salaalee jedhama. Waluma qabattu gullalleen gamatti salaaluma jedhamee waamamu. Salaali immoo yeroo dhiyoo kana baay'ee odeeffamaa ture inni waa'ee fardaa waan kaaseef fardi kabaja argachuu qaba gaarii harkisuu qabu jedhamee adabbiin kaameera. Adabbiinuu kaameera
kanarratti sin haasofna. Artistiin keenya kabajamaatis egaa farda abbaa gadaa gaarii hin harkisu jedhee sirbeera artist Galaanaa. Meeqa bareedaa abbaa ogummaa garaagaraa akka taate jalqabaa seensaa irratti dubbanneeti kan jirru. Mee ogummaa maal irratti hirmaatteeti kan jirtu sirraa dhaga'uudhaaf daawwattoota keenya hojii akkamii hojjechaati kan jirtu ati? Galatoomii. Ani hojii mana uffataan qaban ture. Mana uffata aadaa Oromoo jechuudha. Isaan hojjetaa ture. Ammas hojjetaatuma jira. Kanaaf ogummaan kiyya inni tokkoffaan sana. Itti aansee aartii keessatti waan baay'ee nan hojjedha. Fiilmii hedduu qaba. Almost fiilmii 3-4 tokko ni qaba. Maybe beekuu dandeessu ta'a fiilmii du'ee sin duune kan jedhu bara darbee odaa awwaardii irratti odaa lamatti hin fudhanne. Awwaardii 2 jechuufooti. Akkasumas Saamsoffaa, Taamiraffaa sillee dabalatee fiilmii waliin hojjenne ni jira. Kanneen biroos muuviiwwan garaagaraa muuvii 2-3 tokko shoortii muuviiwwan ni jiru. Sirboonni ani hojjedhellee kanaan dura sirboota 2 tokko YouTube irra kan jiran ni jiru. Maaf sodaattaa kan jedhuu fi boolerraan kan jedhu jiru. Ammas immoo yeroo gabaabaa keessatti hojii tokko xumuree uummata biraan ga'uuf hin jira. Ani icciitii ilaalee kiliippii bareedaa kaameeraan duubatti ilaalleerra. Inni illee bareedaadha. Waa'ee isaa irraa naasofnu. Umarratti garuu kana qabadheen dhufaa jira kan jedhu nuuf kaasta. Hayyee. Kanaaf akkasiidha. Inni biraa tiyaatira aartii keessatti baay'ee kanan jaaladhuu fi ogummaa guddaa muuxannoo guddaallee kan itti argadhe akkasumallee godinaalee Oromiyaa hunda kan itti wal barsiisne. Aniifati kan irratti hirmaanne tiyaatira abbaa makoo akka seenaa tiyaatira biyya kanaa keessatti yeroo sanatti akka qorannoon tokko godhametti tiyaatira abbaa naggaa moo alulaa abbaa naggaa waan jedhamu tokkotu isa dursa waan jedhamutu ture tiyaatira bareeda ture. Kanaaf tiyaatira sana baay'een jaaladha. Godinaalee Oromiyaa hedduu irrattis agarsiisnee jira. Abbaa makoo ani yeroo isaanii barataan tureyyuu yeroo tiyaatirri kun dura eebbifamu bara 2010 kaasee natti fakkaata. Dura giddugala aadaa Oromootti eebbifamee ture. Anis meen kaarakteriin qaba, innis meen kaarakteri qaba. Wantichi seenaa gooticha Abishee Garbaa irratti kan hojjetamedha. Egaa tuurii keenya isa dura Shaambullee ittiin deemnee turre, sana booda Amboo deemnee, Elubbaa Booritti agarsiisnee Mattuutti, Wallollee deemnee irraa, Finfinneetti immoo irra deddeebiin ilaalamee ture. Haasaa keenya irratti tiyaatira isaan irratti inni wanni qofa osoo hin ta'in kaasee akka hin darbuu qabu carraa kanaanis galatoomii kanan jechuu ni barbaadu. Dhimma kana itti deebi'uu baannillee tiyaatira abbaa makoo san irratti inni meen kaarakterii qofa yookaan immoo taatoo qofa ta'e osoo hin ta'in kan hojjete akkuma dura kaasee mana uffata aadaallee akka qabu nuuf kaaseera. Anis nan beekaa Shiroo Meedaadhaa. Yeroo sanatti namoota 27 huccuu diizaayin godhee kaarakterii duratti yeroo Abisheeffaan jiran maaltu uffatama kan jedhu barreessituun tiyaatira sanaa Dubaabaa Jamaal jedhamti. Amma yuunivarsiitii Jimmaa tiyaatirikaal aartii barsiisaa jirti. Intala Wallooti. Ishee wajjin mari'atanii warri biraas jiru barsiisonni tiyaatiraa kan biraas anis jira ture. Mari'atanii uffata san diizaayin godhee nama 27 ispoonsara kan ture isa. Yeroo san irraa jalqabeeti mana uffata aadaa kan sanaan duras qaba. Sana odoon hojjechuutti ture. Almost 2009 moo waan akkasiiti hojjechuu 2008. 2008 eegaleen hojjechuutti ture. Akkamiin industiriin uffata aadaa beeksisuudha. Hin beekama diizaayinis gaafa tolchitu uffata aadaa kana piroomooti numa goota. Godinaalee garaagaraa piroomooti gochuudhaan beeksisuudha waan akkasiitiin karaa biizinasiitiin gaafa ilaallu akkamii haalli hojii mana uffannaa kun. Keessumaayyuu yeroo ayyaanaa Oromoon amma baay'inaan waan ati kaaste irratti dabaluuf baay'inaan Oromoon xiiqii keessa galeera jechuun ammayyummaa irraa gara uffata aadaatti dargaggoonni dargaggeettiin namoonni guguddaan illee namoonni aangorra jiran illee yeroo agarru yeroo baay'ee uffata aadaa Oromoo piroomoot gara gochuutti. Isuma ammayyeessan eebbaa asirratti. Nama dadhabina isaan fidanidha. Yeroo sanatti yeroo dura jalqabdan amma fakkeenya uumaa tilmaamuun ni danda'ama galii baay'een akka irratti argamaan ture. Garuu adeemsa keessa qabsoodha kunu baay'ee jechuun namoonni garasitti akka shifti godhan gochuun
irrumaayuu darbee alattirree akka ergaa turan nan beeka jechuun namoota alaa wajjiniin maaliin gara ergaa akka turan kun gaa qabsoo tokko. Uffatuma aadaa san Kanaan wal qabsiisee akka nu kaasu. Yeroo baay'een argina dizaayineroonni hedduun hin jiru amma ol guddatoonis olii dhufaa jiru dizaayineroonni hedduun jechuudha. Garuu annatti fakkaatu bara durii sanaa irratti hin hojjetamne. Sirrumatti itti yaadanii warri uffati Oromiyaa kuni akka sirriitti mul'atu hin barbaanne olaantummaa saba ta'ee qofa warri ibsuu barbaadan uffaticha akkaataan isaan itti dizaayin godhan sirriin turre baay'ee. Uffata aadaa Oromoo gaafa jedhamu namni akkamitti imaajin godhaa. Waanuma bushaawii amma dizaayinii illee hoo godhan odaadhaan marsanii dizaayinii bifa bareedaan taane wayitiin hojjetaati kan turani duraatti jechuudha. Amma garuu dizaayineroonni garaagaraa dhufaniiti kan jirani gara biizinesiittis makamanii bifa biizinesiitiin hojjechaa jiru. Uffaticha piroomoot gochaa jiru. Dizaayinii babbareedaatu dhufaa jira. Modernaayizii immoo gochaatuma jiru. Uffata biraa fidanii otoo hin taane uffatichuma jalqaba jiru sana fakkaata. Isuma sana waan guddusii wayiiti yeroo akka haala qilleensaa garaagaraa keessatti akka uffatamu godhaniiti kan hojjechaa jiranii. Asumaanis galatoomaa isuma wal qabsiisnee taasisuu kan barbaanne. Mee hojiilee aartiitti yeroo deebinu tiyaatirallee akka si faanas hojjetee dhageenyeeti kan jirru. Tiyaatirri jalqabaan ati hojjettee tiyaatiruma amma nu kaastee sanimoo jalqaba maali kan hojjettee ati? Sirba moo kan hojjettee tiyaatira kara tiyaatiraa kanatti ogummaa isaatis immoo barumsaan jalqabdee immoo hawaasuma keessatti waanuma hawwiidhuma keetirraa jalqabdeeti. Galatoo. Gara industirii aartii Oromoo kanatti akka nuuf kan taasise jalqabni koo tiyaatira abbaa makootii miti. Gaafa mana barnootaa keessa turre elemantariidhaa kaasee akkuma barataa kamiittuyuu gumiiwwan garaagaraatu jira. Achi keessatti anillee akkuma barataa kamiittan achi keessatti hirmaachaa ture. Akkasumas immoo gumiin naannoo warra jiran hawwisoowwan tokko tokko ni jiran ture. Hawwisoo lalistuu kan jedhamtu ture Caancoo keessa. Hawwisoo sana keessatti hojii guddaan hojjetaa ture. Baay'ee waltajjiillee baay'een beeksisa. Muuxannoo waltajjiillee ni qaba. Waltajjiillee ni beeksisa. Kanaaf hawwisoo sana keessatti yeroo hojjennu hojii gurguddaan ani hojjedhu tokko diraamaa hojjechuu ture. Lamaffaan immoo waltajjii beeksisuu ture. Gaafan diraamaa hojjedhu beektaa diraamaa nuti hojjennu manneetii barnoota irra naannofneeti akkasumas bakka isteejiiwwan garaagaraa jiranitti deemnee agarsiisna turre. Hojiin keenya suni uummata baay'ee atiraaktii godha ture beektaa baay'ee. Gaafa kana ati achi keessatti of ilaalta hojiin ani hojjedhu kun ammam uummata biratti fudhatama qaba. Ani aartiin na keessa jira jettee bootan itti of ilaaltu jiraachuu danda'a. Kanaaf anillee achi keessaattiin of ilaale jechuu nan danda'a jechuudha. Hojiin ati hojjettu uummanni yoo itti sii gammade ati kaarakteriin kee suni uummata kan boochisu yoo ta'e dirqama ati uummata sana boochista yoo ta'e uummanni suni hojii keessanitti sii gammade jechuudha. Kan kofalchiisu yoo ta'e immoo uummanni sii kolfee taanan walumaa galatti kaarakterii keessa sana uummanni fiilsii godhe taananii ati dandeettii aartii ni qabdaa jechuudha keessatti of ilaalta jechuudha. Kanaaf anillee akkasan ture kaarakteriin ani hojjedhu nan yaadadha bakka nama gaddisiisu wayii ta'een hojjetaa ture. Diraamaa wayiitu ture mana barnoota hedduu naannofnee bakka baay'eetti agarsiisaa kan turre. Aanaa sana keessatti jechuun nama danda'amutti beekamtii nuu kenne diraamaan sun jechuudha. Gaafa deemnee agarsiisnu namni hin bo'aa beektaa. Nuti yoo sitti waan hojjennu jechuun aga kana wanni goonee miti beektaa. Waanuma fedhii aartii of keessaa qabnuu fi ni hojjenna ni agarsiisna uummanni immoo garagalee nu faana bo'aa beektaa. Gaafa achi deemnu kan nutti dhaadatu jira beektaa. Wanticha jechuudha. Kun immoo kan dhufeetu nutti maramanii nu jajjabeessan jabaadhaa kan nuun jedhanis jiru. Gaafa sana maaltu dhufe kaa achi keessatti nuuf ilaalaa dhufe. Sana booda hawwisoo sanitti ceenee sana booda jennee ka. Kanaaf waltajjiin kana itti wal bare yookiin immoo aartii kana itti jalqabe yeroo mana barnootaa irra turedha. Jechuumaaf malee jalqabni koo tiyaatiraa abbaa makootii miti. Sana duras sirboota hojjedheera. Fiilmii du'eessin duune kan jedhu sila duratti isin kaaseera isallee hojjedheera. Akkasi. Mee itti deebina inni annu kaase amma jechuun ka'umsa namoota baay'eef kan ta'e tokko mana barumsaati. Manni amantaa siin ka'a yeroo baay'ee jechuun akkuma inni kaase maal yaadadhaani ani amma
dallaa seenee yookaan immoo yuunivarsiitii seenee tiyaatira nan baradhaa jedhee yaadeen beeku yeroo ani akkuma asitti haala wayii keessatti carraa aana irratti maal kana irratti diraamaa hojjechuu waanan jalqabeef malee achitti jechuudha. Akkuma atu beektu jechuudha. Si jijjiirsisa yaada. Anamma maal yaadayyuu akkuma namoota biraa waan biraan hawwaa ture. Onan guddadhe yookaan onan barumsa xumure waan kanan ta'uu barbaada. Wanti jettu jira miti. Sana dura hawwiin koo sana ture. Sana booda immoo diraamaa carraa hojjechuu akkasumas akkuma inni jedhe namoonni yeroo siif jechuun yeroo sitti gammadu maal goote maalifan barumsan hin guddisu aartii barachuun qaba jedhee anas audiensiin si ilaalee performaansii kee ilaalee si jajjabeessa miti yeroo kana agartu immoo wayi decide goote maalan decide godhee yaanuyyuu tiyaatira barachuun qaba argite kunis ka'umsa jechuun akkuma inni jedhe waan ta'e shift si goosisa yookaan namni waan itti dhufeef qaba miti addunyaa kanarra nuuf hin galu malee anamma tiyaatira baradhe yookaan nama tiyaatira ta'uu dhiisuu hin danda'a. Kan biraa ta'uu danda'a kennaan koo garuu akkuma inni jedhe wanta ati keessa dabartu sheeppisi godha yoo mana amantaatti guddatte yoo faarfachaa guddatte sagaleen kee hin bareeda yoo immoo aana irratti mana barumsa irratti mini miidiyaa irratti waan baay'ee yoo hojjette barattoonni yoo harka si rukutan yoo sitti gammadan artistii ta'uun qaba baay'eetti kana jechuu barbaadetiin. Maatiin akkamitti si jajjabeessaa turan jechuun amma audiensiin garaagaraa iddoo performaansii kee ilaalaniit harka si dhaa turan isumarra dhaabbattee moraaliin garaagaraallee kan si dhufaa turan fakkaata garuu maatiin akkamitti si jajjabeessaa turan waan hojjettu san ilaalanii sitti gammadaa turan immoo faamiliin tokko yeroo tokko immoo bakka saniin ga'iinis waan jedhamu wayiin jira garuu kan kee faamiliin maatiin kee akkamitti si deeggaraa turan. Maatiin kiyya normaalii ani maatii kiyya bira taa'ee hin baranne xiqqoo isaan gara baadiyyaa waan jiraniif ani magaaluma keessan aadaa kiyya bira taa'ee barachaa ture. Aadaan kiyya baay'ee na jajjabeessi turte. Maaliif ni beekti. Lammaffaa immoo barnoota illee cimaan ture. Nan hojjedhan ture. Kanaaf na jajjabeessi turte. Maatiin kiyya garuu gabaa keessatti faana argu beekta. Nuti kilabiin wanniidhaa kun jira miti isa HIV eersii fa'aa barsiifamaa ture yeroo sanitti waan barnoota qabu kana uummata daddabarsaa turre gabaarra fa'aa naannuuf ni barsiisaa turre beekta. Amma maazariin fa'aa makiina irratti na agarteeti fa'aa dhaabattee fa'aa dalaalti beekta yeroo hojjettu laalaa mucaa jedhamu. Amma hojii kee arganii too abbaan ta'e ilma abbaa ebaloo kan ilmi keessan akkana hojii akkana hojjetee jira hojii boonsaa akkanaatiin jenneen itti faamiliin hojiin ati hojjettu ittiin amanu waayizee. Waan baramaa keessaa akka dhangalaatu barbaadan. Fakkeenyaaf amma maatiin ilmi ollaasaa injiinar ta'e ilmi isaas injiinarii akka ta'u doktora akka ta'u paayileet yookaan immoo waan biraa akka ta'u waanuma keessa dabarree jira miti nuti lafaa kaanee miti jechuun barreetii miti daa'imummaa keenyatti kana taana kan jennu waan ta'e agarreeti waan namni baay'een hawwuuf garuu isa keessa immoo of barbaaduun kwaalitii tokko. Maatiin waanuma barame keessa si dhangalaasuu barbaadu yookaan waan of fedhu keessa bara kanallee wanti kun xiqqoo waan sirraa adeemu natti fakkaata sirraa jira. Kanaafuu ilmi akka ofumaan of barbaadu namoonni baay'een keessumaayyuu warri dhaloonni ammaa kun warri ilmaan qaban fedhii isaanii fedhii ijoollee kooti ijoolluma kootiif dhiiseera isaan gara barbaadan adeemu. Fooyyaati kan jiru amma akka duraarra amma ta'e warra adii gaafa ilaalle garuu ilmi isaanii yookaan intalli isaanii waan isheen barbaadde. Militari nama biyya alaatti waan guddaadha waayizee. Akkami biyya kanatti immoo kan laalamu. Baratee iddoo ta'e haga ta'e deeme yoo barumsa sanii milkaa'uu baate. Militarii kara militarii dhaquu yookaan immoo waan barsiisaa ta'u waan akkasiiti kan inni jedhaniif. Garuu warri adii akkamii akkuma dhageenyus akkuma laalaa turres namni waanuma barbaade saniin ka'umsa isaa aartii haa jaalatu isuma saniin gabbisuuf maatiin isuma san irratti deeggarsa godhuuf kan keenya maatiin akkuma jette hawaasuma keessatti waan gurguddaa waan barame wayitiin innis immoo ittiin murtaa'u jedhee wanti xiqqaan wanti guddaa maaltu ta'e beektanii ani wantini sammuu keessa na dhufatu jira beektaa haal tokko aartii kana wajjin wal qabsiisee beektaa warri kaleessaa gaafa aartii kana hojjetanii warri kaleessaa har'a aartii kana fide nutti kennan kun gaafa hojjetanii isaan waan isaan keessa isaan ajajutu jira beekta. Gaafa sana isaan waanuma salphaatti uummata kana entertain gochuudhaaf yaadanii ta'uu danda'a. Yookiin immoo itti yaadanis kan hojjetan baay'eetu jiru.
Garuu namoonni waa'een aartiidhaan manni keenya akkamitti ilaalaa ture akka waan salphaa wayiidha. Sigalee akka waan tuffatamaa wayiidha akkasitti ilaalaa ture. Duratti akkasitti ilaalamaa ture. Garuu ogummaadha baay'ee. Ogummaa ati barattee injiinara taata yoo ta'e isheen barattee doktora taati yoo ta'e anis baradhee artistii ta'uu hin danda'a sigalee. Maaliif isa wanni kana miti isa barnootaan alaatii miti amma kana inni dubbachuuf jiru. Akkuma barnoota kamii aartiin baratamaa jira waan ta'eef biyyoonni guddatan illee achirra dhaabatanii hojii gurguddaa as keessatti ilaalama waanuma aartii jedhameef miti bar. Achirra dhaabattee waan uummataa sana baasuuf jirtaa bar. Waan uummataa kan dhokatee ture sana afaan aartiitiin baasta sigalee. Barreeffamas yoo ta'e barreeffamaan baasta. Fiilmii yoo ta'e fiilmiidhaan baasta. Sirba yoo ta'e sirbaan baasta. Waan uummataa sana. Tarii kanan tanaan dura bahee jiru soo ta'e okkee inni rakkina hin qabu. Tanaaf sanatti yoo kan tanaan dura bahee sun jedhate illee fakkeenyaaf kitaabota afaan Oromoo baay'ee isaa hoggaa fudhanne wanti yaadu tokkotu jira beektaa. Kitaabonni kaleessa barraa'an akka Oromoodhaaf ta'u ittiin barruufne beektaa. Afaan biraatiin barraa turanii. Dhuguma immoo seenaa Oromoo sirriitti irra dhaabatanii seenaa Oromoo isa sirrii barreessanii jenne yoo yaadne miti. Kitaabonni kaleessa barraa'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma Balaa Zallaqaa Qilxuu amma dhiyeenya kanan bara. Sabni biraa garuu Balaa Zallaqaa Qilxuu Oromoo miti jedhee keenya ittiin dhaadataa turanii. Ittiin sirbaa turan. Balaa Zallaqaa Qilxuu Oromoo ta'uu isaa ni gaafa Haacaaluun waltajjii irratti bahee Balaa Zallaqaa Qilxuu jedhee gaafa inni geerareen Oromoo ta'uu isaa beeke. Haacaaluun dhufeetii miti kanatti beekta aartiidhaan na barsiisee jechuudha. Kitaabonni kaleessa seenaa Oromoo jijjallisanii barreeffamaa turan sunillee dhaloonni ammaa kun sirreessee seenaan Oromoodhaa isa kana akkanatti miti. Seenaa Aduwaadhaa hoggaa kaasne bargootonni meeqa Aduwaa irratti kan wareegame Oromoodhaan. Oromoodha. Sabni biraa garuu Oromoon akka Aduwaa keessatti gahee hin qabnetti fudhatu bara. Kana eenyudha kan sirreessaa jiru? Warra aartii baratan sanaadha sii galee. Kitaaba barreessuu mataa isaatiin aartii, sirbuu mataa isaatiin aartii, tiyaatira, fiilmii. Miti wanna biraa miti haasofni nuti amma haasofnu kun aartiidha bara. So isa kaleessa jallate sana dhaloonni amma warri barate barnoota akkuma barnoota kaanii akkuma doktoreetiin baratamu akkuma injiinarii baratamu akkuma wanni kamiyyuu baratamu aartiinis gaafa baratame waan uummataa sana waan saba keetii sana baastee kallattii qabsiistee dhalootatti addunyaan akka baru sii galee addunyaa biraan geessaa jechuudha. Gaafa sana addunyaa biraan geessa taanan maal ta'a akkuma qixa warra kaanii wanti keessuni addunyaa irratti fudhatama argama beekamtii argata jechuudha. Fakkeenyaaf irreessa hoggaa fudhanne amma kaleessa beekamtii hin qabutu. Har'a garuu galmee seenaa addunyaa irratti galmaa'ee jira. Kana kan godhe dhaloota barate jechuudha. Agartee soo uummanni keenyallee ammallee aartiinis ogummaa akka ta'e amanee fudhachuu danda'u itti jiraata jechuu barbaadeetan. Jechuun waan inni kaasirratti dabaluuf qeddastis nuuf dabalta. Aartiin gosa barnootaa qofa akka gosa barnootaa field of study of danda'e qofatti osoo hin ta'in akka injinaringii akka ikoonomiksii akka waan biraa irratti qofa osoo hin ta'in warrumti biroollee akka barataman yookaan immoo maal inni injinaringiin maal inni faayidaan isaa kan jedhu aartiin iyyuu aartiidhaan himuu dandeessa jechuudha. Maal inni diinagdeen maal inni hiyyummaan maal inni quuqamni maal inni dhabni maal inni arganni maal inni boo'ichi maal inni gammachuun maal inni gaddi waan baay'ee fiduu dandeessa aartiidhaan. Akkuma inni kaase fakkeenya waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa ilaaluu dandeenya. Badii waraanni sun geessise warri adii akkatti isaan bareessanii hojjetan argite. Badii waraanni sun geessise waraanni addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa badii inni addunyaa kanarratti daameejii inni geessise. Eenyutu duuba fa'aa dhokatee wanni sun akka ta'u akka taasise. Waraana addunyaa sadaffaa kan sodaannu waraanni addunyaa sadaffaa hin ka'a jennee kan sodaannu addunyaan waan baay'ee ammayyoomteef yookaan immoo waan wiipaniin yookaan immoo meeshaa waraanaa moodernaayis ta'e waan dhufeef qofa miti. Aartiidhaan agarreerra waraanni addunyaa tokkoffaa ammam akka daameeji addunyaa kana godhe ammam akka nama balleesse ammam akka dhibee fide ammam akka namni makaraare waraana addunyaa lammaffaas agarsiisaniiru aartiidhaan. Aartiin akka sodaattullee akka barattullee gara fuulduraallee wayitti akka qophooftullee kan si kakaasudha. Barumsumaayyuu amma fakkeenya barumsa daa'imman amma ambii nu biratti kennamuu fi biyya alaatti barumsi daa'imman xixiqqaaf kennamu garaagarummaa qaba jechuun bifa aartiitiin kennamaaf asittis amma jalqabaara. Performing and visual art jedhamee amma dallaatti yookaan yuunivarsiitii gaafa jooyin gootu kan barattu kun amma kaarikulamii kana keessa galeera. Aartii waan inni keessa hin jiru jechuuf inni kan kana kaase. Ifama wayinsii dabalaasuma keessa osoo hin bahin. Aartiin beektaa aartii gaafa jennu
baay'een afaan aartii jedhee waanumaan aartii dubbadheef ani aartistii dhallee ofiin hin jedhu. Maaliif hin hojjenne kan na caala hojjetan baay'eetu jira beektaa kan na caala hojjetan. Tarii waanumaan carraa argadde kanatti carraa kanatti fayyadameetumaan amma ta'e irraa dubbadhaaf inni malee waa'ee aartiis beekuu dhiisuu hin danda'a hin beekullee jechuus nan danda'a. Maaliif kan na caala beekan baay'eetu jiru aartiidhaaf jecha lubbuu isaanii kan itti dhaban. Waa guddaa kan ittiin hojjetan baay'eetu jira. Sigalee kanaaf osoo isaan jiranuu ani miidiyaa irratti bahee waa'ee aartii dubbachuun natti ulfaachuu danda'a. Garuu waan carraa argadheef amma hin beeku irraa dubbachuuf hin yaala. Aartiin beektaa aartistiidhaaf hidhannoodha beektaa. Maani waraanni gaafa waraana bobba'u maal hidhatee bobba'a? Meeshaa waraanaa hidhatee bobba'a. Aartistiinis gaafa waltajjii irratti bahu meeshaa isaa hidhatee kan bahu maal? Maayikii isaatii fi sagalee isaati. Yookiin immoo walaloo fi yeedaloo isaa sana booda maal godha dhukaasa isaa dhukaasaa jechuudha beekta. Gaafa dhukaasni dhukaa'u suni inni barate sun taa'eetuma laala. Yoo barbaadde piroofeesara, yoo barbaadde saayintistii, yoo barbaadde paayileetii waan barbaadde fidee as teechise. Gaafa aartistiin tokko waltajjii irra bahee dhukaasa isaa dhukaasu inuma taa'ee. Achi keessatti of laala. Achi keessatti of laala jechuudha. Hojii isaa sana dhiiseeti aartii sana keessatti of laala jechuudha yeroo sanatti. Soomaa inni qaba. Amma feete yoo baratteeyyuu amma fe'e namni fe'e odoo barateeyyuu aartiidhaaf inuma bitama. Beekamaa dhugu. Fakkeenyaaf amma injiinarri tokko gaafa baratu. Hojiin inni hojjetu suni hojii suurota garaagaraa hojjechuudha miti innus mataa isaatiin aartiidhaaf. Kanaaf waanuma barbaadde keessa iyyuu dhabamu jechuudha. Kanaaf aartiin nama qo'ata. Amma tiyaatira gaafa barannu saaksii natti fakkaata yookaan immoo soba this much maaliif exaggerate godhufaa jedhee tanan yeroo amma waggaa tokkoffaa yeroo baran aartiin field of study qofaa miti tiyaatira jechuun field of study qofaa miti nama qo'ata. Nama qo'ata dhala namaa qo'ata akkumaatu jette kana amma piroofeesara yookaan abbaa ta'e achi goote staatasiin nama gadi jirus nama ol jirus wal bira teechistee ati kana jetteetoo itti dhokaasu yookaan arrabsuu ija badaan laalurra hojii isaa gaafa fiddee itti agarsiistu isa qo'attee fiddee jechuudha. Piroofeesarichi haala kamiin hojii isaa performi gochaa jira. Maalinni bulchaan aanaa tokko yookaan immoo mootummaan biyya tokko akkamitti biyyaaf bulchaa jira akkamitti waadaa galee dhufe isa san gaafa fiddee itti himtu mootummaallee ni qeeqxa jechuudha. So behavioral study keessa illee ni seena yookaan immoo behavioral study jechuun dhimma sammuu yookaan immoo saayikooloojii keessa jira miti. Saayikooloojiin amma behavioral study'n kun behaviorii waan baay'ee yookaan immoo amala waan baay'ee qo'ata. Siigalee aartiinis amala namaa qo'ata. Amala bineensaallee qo'ata. Bineensallee hin fidda stage irratti yookaan waan ta'e irratti mitire kanaafu waan qo'atte sana artistiin akkuma inni jedhe meeshaan isaa maa inni imagination inni qabudha. Wanni ani ifate amma marga jennee tutuffannee bira dabaru artistiin laalee akkamittan waan kana margarra caaluusaa akkamittan fiduu qaba jedhee argite. Ati bar duraan tuffatteetuma bira dabarte. Ati duraan tuffatteetuma bira dabarte. Artistiin garuu lubbuu itti hora. Quuqama jiru tokko akkamittan fida. Yookaan immoo wantan argee tokko wanta jajjabaachuu qabu tokko akkamittan jajjabisa. Ani ifati appreciate goonituma bira dabarra ordinary person warri ta'an. Inni immoo ayi kun akkanatti ilaalamuu hin qabu jedhee. Lakkatillee waan bira darbitu fakkaattu. Anumtillee waan darbe malee. Diiteelii gaa. Aartiin hin darbamu baay'ee. Yaa mormoo warra artistii kun waan bira darbitan hin fakkaattani. Maal goona imagineeshinii qabna garuu. Kophaatti na argattaniiti makkan taane bakka ibsa. Ofitti sifilna. Yoo malee kophaatti ofitti sifilna. Namni kamiyyuu artistiidha jettanii isa san keessatti hirmaachuu hin danda'a. Atillee artistiidha. Yaa isa san walii gallee. Joofaan artist jechuun assistant profeesar Tasfaayee Gassassaa faan namni kamiyyuu artistiidha jedhama. Kamiyyuu artistiidha. Addunyaan kunuu artiidha. Namni artistiidha kan jennu aduun paawuzaadha jedhamu. Aduun paawuzaa waltajjii irratti ifu. Waltajjiin inni irratti performi godhu immoo lafa kanaan. Namni immoo aktariidha jedhaniiru. Argitee wanni kun sadan jira jennaan artiin jira jechuudha. Nuumiti kan akkas jedhee atis artiistii. Barataa tiyaatiraa. Ibsa isaati addumaa yaa'u barataa tiyaatiraattis. Isinis waan baay'ee walirraa fagaannu garuu artiin amma kana humna qaba. Inni immoo keessummaan keenya irraa gara isaatitti yeroo deebinu gosa artii baay'ee irratti kan baay'ee fiizikaalli isaa ispoortii illee ni hojjeta. Dabbasaan isaa akkanatti dabbasaan isaa dheeraa ture. Maaliif akka murtee gulaana nutti hin tagaru.
Jennaan ol kaa'ee. Ol kaa'ee. Ani ishii kun ol kaa'amaa jechuudha. Yoo barbaadde. Dhadhaamee kanan guddisee. Isa jedhaa. Waan dabaluu qaban asuma Gara isaatti deebina. Hojiilee muuziqaa hojjettee keessa mee muraasa walii yaadachiisuudhaaf muuziqaaleen ati hojjette mee maal fa'idha? Nu yaadachiisi yookaan walillee ta'uu danda'a. Yoo sirbus jette sin dirqisiisnu sirba kee tokko kaasnee yaada irratti hojjette. Maaf hin sirbine amantaan si dhowwa. Amantaan dhowwa. Maali beektaa? Artistiin sagalee isaa dhaggeeffachuun jaalatu jedhu beektaa? Okay. Jechuun ani reefu amaataara jechuun nan danda'a. Artistii ofiin hin jedhu maaliif artistii kan jedhamu duratti dubbadheera. Ulaagaa mataasaa qaba. Waanuma sirbaniif artistiin jedhamu beektaa yookiin immoo waanuma fiilmii hojjettee yookiin wanta tira hojjetteef artistii miti. Hojii aartii hojjechuu dandeessa. Garuu sadarkaan artistummaa itti sii kennisu suni sadarkaa mataasaa qaba waan ta'eef. So sirbuun fedhu. Sirbi dura hojjettee. Sirbiin kana dura hojjedhe sirba maaf sodaatta kan jedhuu fi akkasumas boolerraan kan jedhudha. YouTube irra jiru. Jiru garuu ilaalla. Gala dhaggeeffadha wayii fakkaata. Maalin teemiin isaa yookaan immoo qabiyyeen isaa maalin jettee sirbi duraa sun? Lamaan isaanii sirba warraaqsaati. Qabiyyeen sirboota kooti amma yoona. Sirbootuma warraaqsaati. Egaa sirba warraaqsaa gaafa hojjennu suma daayirektii wanni sun osoo hin taane akkaataa bilchina qabuun walaloo fi yeedaloonsaa akkaataa ergaatti dabarsuu fi sooguuf sorgoodhaan kan hojjetamedha. Amma danda'ama xixiqqoo isheedha. Xiqqoo isheedha wanti naamusa aartiidha sun jiraame. Akkaataa sanaan hojjetamuudhaaf yaalee inni amma hojjetamee uummata kana bira gahuuf deemus jiru sanuma. Sira inni sanuma warraaqsate. Warraaqe. Inuma warraaqne. Garuu sirba jaalalaa yeroo gabaabaa keessatti hojjechuuf hin jira. Sirba bareedaa jedhati. Modeela argatteetta? Naaf taata. Namni promootuuf gochaa. Aartiidhaaf kunis. Mees dammaan si qabeeti. Sirboota hojjette lama sadi waan akkasii hojjetteerta. Walaloo yeedaloo hundumtuu sumaan hojjetame immoo namni si qarqaare gama walalootiinis ta'uu danda'a. Yeedaloo kan akkanaan. Sirba isa jalqabaa Kaataangoo nama jedhamu nama barreessaa baay'ee jabaa ture. Sirba Galaanaa Faallee. Lammii biyya Itoophiyaati. Sirba Leencoo dhiyeenya kana qilleensara olii kanallee nama barreessedha. Nama baay'ee jabaadha. Galaanaa Faadhaafis. Galaanaa Faallee nu gadaa kan jedhu Faallee kan barreesse. Sirba kiyya isa jalqabaatis gahee keessaa qaba. Anis itti goggodheera. In barreessas baay'ee. Barreeffamas hin barreessa. Baay'ee kitaabas barreessan jira gara fuulduraas yeroodhaan boodetti dubbanneesa. Hojii kiyya keessaa yeroo kamuu kan hin dhabamne Hiriyaa biyya Shimallis Abbaabuuti. Shimallis Abbaabuun kaleessa yeroo bilbiluu maaloo jala nafi jedhee Shimallis bira Hiriyaa kee ta'ee kan isaallee goofariin filaadha kan kee. Isaaf hin qode. Waan akkasii wayii fakkaata. Nan qode. Kanaaf inni illee na gargaareera sirba duraa keessatti sirba lammataa keessatti kan barreesse danda'a Boggaalati barreessisaa yuunivarsiitii Wallaggaatti jaala keenya. Jaala keenya jaala abbaa makoorraa. Barsiisaa tiyaatiraa yuunivarsiitii. Achi keessatti Caalaa Gabbaaffaanis sagalee naalaa qabaniiru. Warri ogummaa muuziqaatiinis dabalan kan hedduutu jiru. Walaloo fi yeedaloo isaallee hojjetee danda'ama yeroo sitti. Kan ammaatis walaloo isumatu barreesse. Maaliif danda'an nama baay'ee jabaa nama bilchaataa fi hojii bilchina qabu nama hojjetudha. Kanaaf galata namaallee haaluun gaarii miti waan ta'eef hiriyaa kiyya waan ta'eef yookiin jaala kiyya waan ta'eef miti kanan jajuuf jiru. Hojii isaan jaja malee isaan jaju. So hojii kiyya miilanaa keessatti inni illee gahee keessaa qabaa. Kaataangoon siin jedhe illee gahee keessaa qabaa. Shimallis illee gahee keessaa qabaa.
Murteessaa illee ni beektaa. Murteessaa jechuun mucaa reefu ol guddataa jirudha. Nama jabaadha. Taatoo inni abbaa makoo keessatti illee nama qooda fudhataa turedha. Ingirra abbaa makoo keessatti nu boochisee ingirra. Warri salaalee kun kan geerarsa. Illee salaalee miti miti. Maal abbe salaaluu. Ani waan Atis kuyaachu magana. Ansachu. Wara kini akkas hundi Oromoodha. Hundi Oromoodha. Hundi Oromoodha. Kanaafi hojii bareedatu jira. Kanaafuu hojii kee duuba namoota artistiiwwan gameeyyiitu duuba jira kan ilaalaa jirutti artistoota hojii babbareedaa hojjetanidha waayee kan jiru. Ka Rabbo ati gosa artii garaagaraati irratti. Artiin vaaraayitii qaba baay'ee vaaraayitii baay'ee qaba jechuun bocnuu artiidha dhagaa bocuun barreeffamni artiidha sirbi artiidha muuziqaan artiidha baay'ee of keessaa qaba keessumaayyuu performing and visual art kan jenneetoo kaataagorii isaa yeroo baasnee haasofnu artiin baay'ee bal'aadha inni immoo isaan keessaa artii baay'ee bal'aa kana keessaa yoo xiqqaate bifoota artii 3-4 irratti hirmaachaa jira jechuudha maalirraa ka'ee uffata diizaayin gochuurra. Innis artiidha. Mooroof garuu warra kana keessaa waa'ee fiilmota hojjettee irratti deebinee haasofnaa tiyaatira, fiilmii, muuziqaa nama tokkoof chaalenjiin kan itti cimu sadan kana keessaa yeroo hojjetamu kamtu xiqqoo chaalenjii qaba kan si kunna. Maali yaalu garuu walumaan beeknaa. Dhagahuun barbaada. Siidaaf. Gaafa tiyaatira abbaa makoo hojjennu waltajjiirra dhaabannee lubeen akkamitti nu mul'ataa turre. Tiyaatira cima. Maaliifi tiyaatira kallattiidhaan agarsiista. Hojiin ati hojjettu sun yoo dogongortee hojiin sun guutumatti badee. Namni tokko yoo dogoggore kan biraallee fudhattee badda. Kan biraa fudhattee badda. Jechi ati achirratti jettu suni daayiloogiin ati fayyadamtu suni yoo dogongortee daayilogii duraan sii kenname sanarraa bakka buuste hiika biraa kennuu danda'a. Lammaffaa daayilogii ati asitti dubbattu sana duubammuuti namni achirra dhaabatee jechoota itti fufsiisantu jira. Ati jecha sana yoo dogongorte isas duubaasnillee dogongorsiiste. Lammaffaa immoo teenshin taata. Odeessin dhibbootamaan kumaatamaan lakkaa'antuyyuu harka sii rukuta. Gaafa sana gaafa harka sii rukutan sana ati miiratu sitti dhaga'ama. Emotion taata. Gaafa sana maaltu ta'a jechuudha. Tokko jechi si alaa bada. Lammaffaan aakshiniin keessi harkaa bada. Humna illee gaafata sagalee. Humna gaafata. Hin dhaga'amu jedha daareektarri. Hin iyyita. Bootaa itti siyyuun barbaachisetti hin boossa. Hin iyyita. Bootaa boo'uun barbaachisetti hin boossa. Bootaa ililchuun barbaachisetti hin ililchita. Bootaa immoo gadduu gaddisiis si barbaachisetti hin gaddita. Kana isa akka warra fiilmiidhaa sana meekaappiidhaan yookiin wantoota garaagaraatiin bakka buusanii maal maal sanami. Kanaafuu hojii aartii keessatti tiyaatira hojjechuu jechuun baay'ee guddaa. Garuu immoo jaalales keessatti tura beektaa dandeettillee sii kenna. Egaa buutee booda uummanni daayirektii wal quunnamtu sun. Odeensiin kee taa'es ilaala beektaa. Fiilmii yoo ta'e hundumanuma mana isaanii taa'anis ilaaluu danda'u beektaa. Sirbas yoo ta'e sanuma sirba meebii waltajjii irratti gaafa isteejii hojjettu ta'uu danda'a. Baay'ee fi tiyaatira hojjechuu fi sirba waltajjii hojjechuun tokkuma waluma faana beeki. Sirballee gaafa hojjettu. Moora ulfaatu tiyaatira hojjechuun. Tiyaatira ulfaata. Diyaaloogii garaagaraa. Inni ulfaata dhugaadha. Walitti dhiyaataadha jechuufini malee amma ta'e walitti dhiyaata jechuufini malee sirba gaafa hojjennu jechoota barbaanne walaloo barbaanne buusnee baasnee waan barbaanne hin danda'amu. Carraa dogoggora kee sirreessuullee qabda. Waltajjii irratti fiilmii fi muuziqaa yeroo waraabdu. Yeroo waraabdu inni rakkina hin qabu. Waraabbi jira. Achirratti garuu tiyaatira irratti inni tokko hin cima kan jedhe keessumaayyuu nama improvisation maayin afaan oromootiin tasee yookaan wanti ta'e yoo si jalaa bade tasa waan sanaan maachurri taate wanta si jalaa bade san wanta ittiin bakka buustu beekuu qabda. Kun amma wanni dha. Abshaalummaa guddaa si gaafata. Abshaalummaa gaafata. Improvisation jedhuun jarri yookaan immoo akkasitti barsiisuu yeroo barsiisan improvisation jechuun wanta si jalaa bade bakka biraatiin nama biraa osoo qabdeen badin wanta sana bakka siibuu daftee fiduu jechuudha. Fakkeenyan sii kenna. Maqaan keenyu sila. Qiddist. Qiddist. Ani yaamuu kanan barbaadu heebbadha haa jennu. Garuu heebbaa jechuun tan qiddist hin jedhe. Qiddist jedhee raawwadhee ilaali. Qiddist jedhee dhaaburra. Qiddist heebbaa agartee. Qiddist heebban akkam ta'e. Sana booda heebbatti ceeraa raawwadhee tananii waanan heebbatti dubbachuudhaaf barbaadu sana.
irraa dubbadha jechuudha. Tooftaan kuni tooftaa tiyaatira keessatti itti fayyadamuu qabdu. Kanaaf cima. Baay'ee warri tiyaatira barsiisonni tiyaatiraa hundi keessan dhiifama nu godha. Dhiifama nu godha. Maalimni dhiifamni waan beeknurraa. Ammuma beeknurraa dubbanna malee tiyaatiras baradhee miti. Barataan jiraasi. Barataan jira. Ani jira. Ani kun jiru. Maaliif seete miidiyaan yeroo baay'ee jechuun dirqama waan tokko amma ati maaneejmentii yookaan immoo moodeelingii yookaan gaazexeessummaa barachaa jirtaa jennu. Gaazexeessummaa baratte jechuun you are full of waan sanaati jechuu miti yookaan immoo waan sanaan guutummaadha jechuu miti yookaan maaneejmentii barachaa jechuun leadership irratti yookaan maaneej gochuu irratti waan hundumaa qabda jechuu miti. Sigale artii jechuun immoo durumaayyuu namuma keessaa dhufa waan ta'eef artii barachuu jechuun baay'ee waan haaraa kireet gochuu jechuudha. Saayinsii isaa barachuu jechuun waan haaraatu sii kennamaa jechuu miti. Waan qabdu akkamittan hojjedhaa malee. Waanuma nu bira jiru haasofnaa yoommoo nutis experience keenya irraa kaaneeti. Yoo wanni dabalataa jiraate qeeqa kaasuun waanuma jiru. Jechuun namni barreessee iyyuu hin qeeqamaa miti kana irratti sirrii mootii kana irratti sirrii mootii. Namni immoo waanuma beeku waan markaa qaburraa nama qooda. Jedhee jees gochuun kanuma jiru irratti haasa'uun homaa rakkoon qabu. Kanaafuu tiyaatiraaf mooroof namni tiyaatira danda'u kan biraa ittiin ulfaatu. Fakkeenyaaf amma Abbabaa Balchaa fudhan. Fiilmii yeroo hojjetuu fi tiyaatira yeroo hojjetu lachuu hin danda'a baay'ee. Jechuun Abbabaa Balchaa tiyaatirri akkuma inni jedhe warri fiilmii danda'an tiyaatirri itti cima. Danda'a. Masarat Maabiraatii fa'aa agarreera. Argeera. Inni carraan wajjin hojjechuu na mudateera waayee. Jechuun warroonni keenyas jiru. Warri fiilmii hojjetan gaafa tiyaatirra dhufan daqiiqaa takkaa booda ibsaan kun gaafa itti wanti isaanii kan dadhaban jiru. Kanaafuu tiyaatirri dadhabbiillee gaafata chaalenjii baay'ee qaba jechuun namni tiyaatira danda'u fiilmiin homaa miti. Siigalee fiilmii hojjechuuf vookaalis hin barbaachisu. Sirbaaf tiyaatira hojjechuuf garuu vookaalii. Sirbaa fi fiilmiidhaafis inuma barbaachisa. Inuma barbaachisa garuu. Inuma barbaachisa garuu gaafa tiyaatira parfoormii gochuuf yookaan parfoormii gochuun duraayyuu yeroo hundumaa vookaalii hojjetta.